Oppo telefoonicha dhiyeenna kana gadi ba'ee warri bitachuu barbaadanii fi warri bitachuu hin barbaanne illee beekumsa waliigalaatiif isin fayyada waan ta'eef viidicha akka jaalattan abdii guddaa qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota HMIyaa YouTube. Oppoon dhaabbata telefoona tolchuu kan Chaayinaatti argaman keessaa isa tokko. Telefoona sadarkaa isaa eeggate tolchuun Chaayinaa irraa sadarkaa duraa irra jira. Kanneen keessaa telefoonicha dhiyeenna kana gadi ba'an Oppo Find X'n beekamaadha. Mee jalqaba irratti information yookaan odeeffannoo silkii kanaa isiniif hima. Ulfaatinni silkii kanaa giraama 186. Iskiriiniin isaa yookaan fuulli telefoonichaa 6.42. Raamsi GB'n isaa 8 GB dha. Meemoriin isaa 128 GB hanga 512 GB dha. Filannoo nuu kenna jechaadha. Baatiriin telefoona kanaa 3,730 meegaapaaworii dha. Kaameraan duraa 25 MP dha. Kan duubaa 16 MP dabaltii 20 MP dha. Android version isaa Oro 8.1. Telefoonichi kaameraan isaa kaameraa ajaa'ibaati jechaadha. Telefoonichi guutumaan guututti iskiriiniidha. Telefoonichi guutuutti iskiriinii yoo ta'e kaameraan duraa kaameraan boodaatiif ishaaraan harka kennaa eessa jira ka jedhu gaafii tuqaa jechaadha. Aappii kaameraa yoo ati gattutte kaamerichi duraatiif kan boodaallee ol ba'ee sii mul'ata jechaadha. Akkasumas wanti hundisaa ol keessaa sii ba'a jechaadha. Telefoonichi kan banamu fuula kennaani. Telefoonicha iddoo kaameraatitti teeknoolojii haaraa waan itti godhaniiruuf iddoo kaameraan jiru sanitti waa yoo tunnee ol banamee fuulicha keenya laalee yoo sirrii ta'ee nu banamaa jechaadha. Kanaaf teeknoolojii addaa fayyadamuu isaa agarsiisa telefoonichi kun. Telefoonichi kun kaameraan isaa 16 MP fi 20 MP waan ta'eef jechaadha. Footoo gaarii akka kaafnuuf nu gargaara. Kaameraa addaati jechuu ni danda'ama. Odeeffannoon telefoonicha kanarratti argamu akkuma telefoonicha Galaxy Note 9 fi Galaxy 9 fi Galaxy Plus 9 farratti kan argamu jechaadha. Kana jechuun odeeffannoo fi teeknoolojii adda addaa akka irratti fayyadame ni mirkaneessa jechuu ni danda'ama. Telefoonichi hamaa telefoonaa ta'uu nu gargaaraa jechaadha. Waan hojjannu tokko odeeffannoo fi wanta dalannu tokko akka gaariitti akka dalannuuf nu gargaaraa jechaadha. Akkuma jalqaba irratti isinii ibsee telefoonichi kuni dhagaan isaa 3,730 meegaapaawoor waan ta'eef akka gaariitti geemii fi wanta hojjechuu barbaannu tokko akka sirriitti hojjannuuf nu gargaara jechaadha. Yaaddoo dhagaa akka hin qabne nu goosisaa jechaadha. Karaa kanaan Galaxy Note 9 fa'aan dorgomaa ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha. Gatii telefoonicha kanaa beekuu yoo barbaaddanii yuuroo 820, doolaara 960 akkasumas 3,526 diraama gara biraatiin 290 diraama Kuweetiiti. Waan hammammaatti dubbanne irraa waa hedduu akka barattan abdii guddaa qaba. Warroonni yeroo duraatiif gara HMIyaa YouTube dhuftan subscribe gochuu akka hin daganne garanumaan isin gaafadha jechaadha. Subscribe yoo gootan maatii koo taatanii viidiyoochi hanga dhiise dafee isin bira gahaa jechaadha. Gaafii yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan karaa koomentiitiin nu qunnamaa isiniin jenna. Nagaan naa tura. Baay'ee isin jaaladha.